waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF dhimma waraanaa irratti waltumsuudhaaf waliigaluu isaanii gaggeessitoonni dhaaba lamaanii himuu isaanii kaleessaa kaasee gabaafamaa jira. Kanaan dura mootummaan Itoophiyaa garee kanneen waliin ta'uudhaan nageenyaa fi tasgabbii biyyattii booressuudhaaf hojjetaa jiru jechuudhaan irra deddeebiidhaan himataa kan ture yommuu ta'u, ji'oota muraasaan dura immoo lamaanuu garee shororkeessitootaa jechuudhaan manni maree bakka bu'oota uummataa biyyattii farrajuun ni yaadatama. Hariiroo garee TPLF wajjiniin uummachuu fi dhimmoota biroo irratti ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa Zalaalam Taaddasaa wajjiniin turtii taasiseera. Mootummaan Itoophiyaa dhaaba keessan dhaaba bilisummaa Oromoo fi TPLF'n dhiyeenya kana shororkeessaa jedhee farrajee ture. Ergasii qaama TPLF waliin ta'uun illee dhoksaatti hojjetaa turanii biyya Itoophiyaa jedhamtu kana deeguuf hojjetuu jedha mootummaan. Isin maal jettu? Nuti cunqurfamuu jalaatii bahuu fi jirru qabsoo ka gaggeessuu jirru Itoophiyaan ka diigamuu jirtu nuyi osoo hin taane Itoophiyaan ka diigamuu jirtu Itoophiyummaa sobaa lafa sodaa irratti ijaaramtee lafti sodaa isheen irratti ijaaramte sun ittiin citaa jiru warra sana ka diiguu jiran malee nuu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF waraana irratti tokko ta'anii hojjechuuf waliigaltee irra ga'aniiru gabaasonni jedhan bahaa jiru. Waliigaltee akkamiiti kan waliin taasistan? Oromooni TPLF waliin walitti dhufeenya akkamii akka qabaataa ture kun eenyumaafuu ifa rakkoo hedduun yeroo TPLF PDO'ta yookaan immoo dhaadhiyoolee adda addaa tolchee mootummaa biyyattii sanaa ture rakkoo hedduu dararaa hedduu keessa dabree ture haala sana immoo jijjiiruu fi wareegama hedduu kaffalee haala sana erga jijjiiree immoo wareegama sanayyuu caalu takkaamayyuu argameen beekne namummaayyuu xiqqeeffamee jiraachuu sadarkaa dadhabuu irra gahamee mootummaa akkasiitu isa mudate haala akkasii kana keessatti Oromoon madaa qabu qaba dhimma sana yeroo fudhannee baay'ee uummata keenyaan mari'annee haala rakkoo furuu danda'u ammoo waan Oromoon barbaadu sharafuu hin dandeenyeeni yeroo fi TPLF waliin diina waloo qabnu isa kana kuffisuu irratti bifa waraanaan wal hubannoo qabaannee waliin hojjechuun ni danda'ama ka jedhu irratti yeroo gabaabduu fi mariitu ture waan ji'a tokko walakkaa hin caalleen asitti wal hubannoon jiraachuun dirqama ta'aa jechuu maaliif humna gurguddaa waraana harkaa qabu mootummaa kana lolaa jirutu jira waan ta'eef akkaataatti yookaan ammoo akkaataamatti guutummaa biyyattii keessatti lola kana irratti wal hubannoon jiraachuu qabu irratti nuti walii galle. Waliigalteen keessan dhimma waraanaa irratti qofa moo dhimma siyaasaa biraa dabalata? Waliigalteen akkamiiti? Ammatti waliigalteen jiru dhimma waraanaa irratti waliigalteen garii fi rakkooleen kanaan dura turanii fi sichillee akkaataatti gama siyaasaa waliin hojjechuun danda'amu mariinatti jirama. Mariin suni itti bahiinsi isaa maal akka ta'e gara fuulduraatti kan waliin ta'a. Diina waloo qabna jettanii ture. Mee TPLF diina abaa'oo akka ta'e yeroo hedduu ni himama. Kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo kan fixee kaampiitti galchee bakka tokkotti kan fixaa ture, kan meeshaa hiikkachiisee, kan biyyaa baasee dhaabicha kan jiraanne gochaa ture TPLF akka ta'e beekama. Irra deddeebiinis himaa turtani warra gumaa akka taatan. Isaan kana wajjin tokko taatanii hojjechuun isinitti hin ulfaanne moo kana durumayyuu hariiroo qabdu ture? Gootummaa si gaafata, murtii fudhachuu si gaafata. Kanaan dura walitti dhufeenya takkayyuu hin qabnu dubbachaa tuman ture. Siyaasa keessatti taphatu jira. Siyaasni yerootti haaloo hin qabaannetu jira. Siyaasni addunyaa kana irratti biyyi yookaan dhaabni yeroo hundumaa dhaabbataa diina kee ta'ee hafus hin jiru. Akkasumas yeroo hundumaa dhaabbataa fira kee ta'ee hafus hin jiru. Ni jijjiirama. Yeroo ilaaluu fi haala yeroo waliin tarkaanfachuun dirqama. Walitti dhufuu yoo baannee maaltu ta'a? Oromoon as keessatti maal harkaa qaba? Maal argachuu danda'a? Maal dhabaa ka jedhu yoo hin yaadne haalli akkaataa amma itti Itoophiyaa keessatti adeemamaa jiru suni dhimma kanarratti yoo gara kuteenyaan itti seentee hin hojjenne waan argannu caalaa waan dhabuuf deemnutu caala waan ta'eef waan dhorkuu hin dandeenye irratti duuba dhaabbatanii ilaaluu osoo hin taane itti siiqanii waliin hojjechuun dirqama ta'a jenneetu murteessine amma miidiyaa irratti kana jechuu kan hin barbaanne akkaataatti walii galametu jira. Callisameetumaa walii galirraa walumaan hojjechaa deemnaa jedhameetiin miti jechuudha. Walirraa
amantaa qabdu garuu kanaan dura TPLF abaa'oo akka ganeeru ni beekama bara mootummaa chaartaraa sanas waliigaltee akkasii kana duraan gaggeessanii turani hammam wal amantu dhaaba kana waliin isin immoo ummati Oromoo dammaqiinsi siyaasaa isaa fi dhimma TPLF fi dhimma qabsoo waliigalaa haalli addunyaatti jirtu kaleessa gaafa 1991 akkitti beekuu fi har'a akkitti inni beeku garaagarummaa guddaa qaba warri TPLF yoo maraatummaa taate malee rakkoo gaafa 1991 uuman sanaa deebisanii ni uumuu jechuunis yoo uumanis ammoo Oromoon isa sana akkan heeyyamne isaanu bareechanii beeku kun waan guddoollee nu rakkisu miti. Sagantaa keenya gara goolabuutti finnee jirra isa dura